Tute arri guyyaan Maggaabit 13 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ummata hawaasa keenya kan gandoota baay'eerraa buqqaafamanii naannoo kanatti baadiyyaa keessatti bittimanii daa'imaa fi dubara wajjin ganda kana keessatti argamu. Isaan keessaa namoota tokko dubbifnee sagalee ummata keenyaa maal akka ta'e miidhaan maal akka irra gahe gara ummata bal'aa Oromoo addunyaa kana guuturra jiru bira akka gahu sagalee keenya dabarsuu barbaanna. Rakkoon kaleessa gandoota Wasanqurqur, Gaarra Jajjabaa, Qoraan Gogee akkasumas ammoo Dingaawwahaa ganda baay'eetu gubatee gandoota 5-6 oltu gubatanii ummanni kun baay'inaan kan achirraa dhufanii kana keessatti argamantu jira. Isaan keessaa namoota tokko dubbifnee sagalee ummata keenyaa gara ummata bal'aa addunyaadhaa biraan akka nuuf goona. Kuni godina addaa Walloodha. Silaa akkuma beekamu rakkoo kaleessa uumamaa oole kana qilleensa addunyaa kana gubbatti namni keenya kan addunyaa kan hundarra jiru karaa neetii garaagaraatiin qilleensa irratti arguun oolu ummatichi baay'inaan kana keessatti argamu waan ta'eef amma isaan keessaa tokko dubbifnee sagalee isaanii isin dhageessifna jechuudha. Mee ati kaleessa rakkoo kaleessa uumame keessatti hin argamta ganda kamirraa dhufte? Ganda aanaa Wasanqurqur irraan dhufe. Mee rakkoo maaltu isin mudatee lolli kaleessaa kun maaliin wal qabateeti? Qotee bulati isin lole moo qaama biraati moo qaama mootummaatiin wal qabateeti moo akkamitti wanni kun ta'uu dandeenya? Qotee bulaaji habin janii wanni hidhachiisee gurmeessetti nutti hidhatee nurratti gurmaa'ee naannoo keenya naannoo Walloo kana nurratti gurmaahanii hin balleessina janii lafaa kanii waan nuyi quban qabne nu haa quban qabnu qotee bulaadha nurratti bobba'anii halkanii nurrata keenya caamsanii namni keenya gubate mana keessa gubate waan nyaannus dhabne amma waan nyaannu takka hin qabnu waan uffannu hin qabnu akkanumaan kun diida keessatti bittimnee jirra. Tole meeshaan isin lolaniin meeshaa akka isin harkaa qabdanii kilaashii akka keessaniiti moo meeshaa guguddaadhaan deeggaramaniiti isin lolan? Qaamni isin lole kun ammoo uffata qotee bulaa kan uffateedha moo uffata mootummaa kan uffateedha? Uffata mootummaa uffateeti liyyu hailii kan jedhamu meeshaa fi xiyyiitiin jala deemaa matariyyaasii fi mi'a guguddaa jala fe'atee deemaa xiyyiitiin isaanuma jala deemaa qotee bulaa isaaniitis manaa baasaniiti kottaa lolaa jedhanii manaa yaasanii jechaadha nutti bobbaasanii makiinan nurratti kalee fe'amee ole hamma dabra biraan hamma hin hafne hamma dabra biraan hamma darbasiinadhaan hafne waan naannoo isaanii sana hamma Gojjaamin hafne nurratti duulee nu barbadeessaa ole kaleessa. Tole miidhaan kaleessa qaqqabe keessaa kan gandoonni gubatee jaamee qabatamaanis ijaan agarre jira. Miidhaa san keessatti namoonni fi qabeenyi miidhame kan akkamiiti? Qabeenyi miidhame kalee namni keessa kan lafaan kaane jira kee gubatee jira mana keessa gubatee jira namni gubate baay'eetu jira kan ammoo fakkeenya mukatti hafee kunoo waraabessi ammuma kanaa lafaan kaane irratti gajjafaniiti kunoo ammuma kana irratti gajjafanii reenfa bineensi nyaata irratti gajjafanii namni kun du'ee waan nama du'ee lafa du'ee namni du'ee nama ka'ee jedhu irratti gajjafanii waan isaan goone hin qabnu asumaa Oromoo balleessina janiiti nurratti jeequmsa kakaasanii kana nu godhaa jira. Ayyee tole ulfaadhu galatoomii waan intervii kan kennu gooteef guddaa galatoomii siin jenna. Tole amma gara sagalee ummata bal'aa kanaa kan qeerroorraa fudhatuu barbaanna. Amma eenyu maqaan kee? Maqaan koo Ahmad Sheemariin jedhama. Eessarraa ganda kami qe'ee kamirraa isin? Ganda Wasanqurqur Gooxii Jajjabaa kan jedhamu. Mee rakkoon kaleessaa kun haalli maal fakkaata? Lolli isin irratti banamee oole kun lola ummataatiin kan fakkaatu moo mootummaa fi ummata faana moo qaamni isin lole kun qaama akkamii? Meeshaa akkamii lolamtan? Torbeen dura gurmii jamar torbeen dura kan nurratti gurmeessu jalqaban isaanii ummanni Amaaraa kun gaafa lolli har'a eegalu boromti isaaniidha ofirra deebifnee naga barbaada lakki nagaan barbaadanii osoo jennu didanii lola isaan gamta fedhinnaa qabaniif waganii keenya kan dhumee akkamitti keenyaa jedhanii oduma waan isaanii namni tokko hin du'ini nama mana hakimaa dhaqee haxaayitti warra madaahee nama 9 mana hakimaa keessatti fixan poolisoota wajjin
Amma nu hirratti lola baranna halkan galla barat. Tole warra madaahee lola karaa sanbatee yookiin xaayee irratti keessaniin wal qabatee madoo dhufte kan gara kanatti dhufe san reenfaa haala suukanneessaa ta'een ajjeesuudhaan lafatti haranii saree nyaachisanii reenfa uummata keenyaa kaafanna jennee yeroo nuyi gara sanitti imallu lolli nurratti banamee jira jechuu keessani miti. Tole gaa amma kaleessa lubbuun namaadhaa kan mana keessatti miidhame gara qe'ee keessanitti ganda gubate san keessatti lubbuun namaa kan ibiddaan mana keessatti gaaga'amee galaafatame haala suukanneessaniin jira jettanii kan beektan qabdu. Ni beekna. Lubbuun namaa kan miidhame mana keessatti gubatee hin jira. Jira. Sheemuusa kan jedhamu achuma jira hanga ammaatti. Alee woomma kan jedhamu achuma jira namoonni. Wata abdallee asanillee mana keessatti kan gubatee. Warra madaahee madoo kana manatti keenyee achumatti biraa yaane. Dadhabne federaalaa wanni akka makalaaqaatti liyyuu haliidha sana taasisaniiti gosa. Tole mee amma ummatoota buqqa'ee ganda isaanii gadi dhiisanii ganda baadiyyaa biroo keessa socho'aa jiran keessa harka dubartirraa dubbifnee isiniif sagalee ummata bal'aa Oromoo addunyaarra jiru biraan ga'uu barbaanna. Ati mee eenyu maqaan kee? Sagalee. Tole Faatimaa Shiyasan gandi kan kee eessa? Mee ganda keetii fi rakkoo isinirra geenaa himi. Rakkoo mana yaane maatiitti na guddaadhaan ruhuu mala wallaallee onni gubatee onni keessa jiran hin jiru malli hin jiru wahuu mala wallaalletuma onaa yaaneetuma namni du'ee sinuma gubataa manni sinuma gubataa laafaan jaarsaa jaartiin kee gubate mala wallaallee dukkanti nu fudhatte mala wallaala keessa jira dukkana keessa jira. Tole mee amma waan silatti dubbattirraa kan hafe yaada dabalataa waan dubbattuu qabdu yoo jiraate siif carraa sii kenna. Yaada dabalataa waan ani qabu kunoo akkanatti meeshaa guguddaa fe'atanii dhufanii oduu meeshaa xixiqqoon lolan ammatti meeshaa guguddaa liyyuu hailii jedhanii bara 2008 irraa jammaranii sana xalchiifatanii meeshaa guguddaan kaleessa nutti bobbahanii Oromoo jidduu kanaa buqqifna jedhanii waan goones hin qabnu. Naannoo isaaniitti kan jirru naannoo isaanii jirra jama Oromoo naannoo aanaa keenyallee nu keessa hidhanii aanaa keenyallee akka inni waan takkan dubbanne akka waan inni dubbatu fakkeessanii hidhanii meeshaa guddaan kanneen dhahaa oola. Tole ummanni keessanoo gama keessaniin gargaarsi rasaasaa kan meeshaadhaa ummata hawaasa Oromoo buqqa'e kanaaf wanni laatame gargaarsi kenname jira. Wanni takkan jiru nu rabbi achi waan takkan qabnu. Nutti bobbaanii kunoo maatiin keenya nu jala dhaabbata. Qoonqoo kunoo ijoolleen hin boochii bishaan hin boochii kan jirru muka keessa badoo keessa jirra. Qoonqoon nu fittee kunoo ijoolleen keenya bu'aa jira bakka isheen nu dhabne. Kunoo inni du'es hin fuudhamne waraabessi nyaataa jira waan takka waan nu godhame hin qabnu. Tole waan intervii koo naaf guuchiftaniif guddaa galatoomaan isiniin jaa namni biraa kan yaada qabu yoo jiraate garasittan darbaa galatoom. Dhiifamaa waliin maqaa kee guutuu naa hime. Maqaan kiyya Woomma Dambuursa jedhama. Hayyee Mahammad Dambuursaa waan intervii keenya nu gootaniif guddaa galatooma. Mee amma isin harki dubaraadhaa kan maatii wajjin asitti gaaga'amarra jirtan kun maqaa keessan naa hima. Eenyu jedhamtati maqaan kee? Dubbadhu gaa? Mee hayyaa tolee yoo maqaa kee ibsuu barbaadu maatellee waan rakkoo isinirra ga'e yaada namni qabdan maatii keessanirra waan